Rabbi har'a gabaan hin jiru bannaati maanni dhugaa waaqayyo gabaan hin dhibdeetti namoonni birii namaa kennan jiru amma qarshii ayii oolaanis hojjennee lafas hojjennee dandeenya qarshii namni qarshii nu kennutu jiraate. Nagaadhaani? Nagaan kana fakkaata nagaan karaa irra taa'amoo nagaadha garuu sagalee fayyaa qabna. Maal gochaa jirta? Kubbanumaa si gaafatee waan jiru yoo jiraate birrii naa kenniiti darbi waan gajjettee teessuuf siin gaafatu kan booda. Naguma miti ofii garuu ati. Nagaan gaafatee nama waan birrii barbaas kenniiti sokkii deemuu barbaadde. Sammuu jettee naana ta'uuti garuu haadha manaa qabda fuutetta? Fuutetta? Hin fuune maaliif jettee garooti amma waa'ee gaaffii dhiisi fuudhaaf dheerumaanis ta'e birrii alaatti hin deemtooti. Fuune? Jireenyi biyya kanaa hunda fuudheeraan fuudhaayi. Kun amma namni birrii shan naa kennuuf iyyuu kun akkuma kee gaaffii natti baay'isaa haram. Waa'ee fuudhuu koo keessa maal si gaafate? Waa'ee fuudhuu keessa maal si gaafate? Akkanumatti. Amma yoo jiraate birrii shanis ta'u lamas ta'u naa kenniiti. Daandii gara sokki. Maal aarii barbaachisa ree kun fuunee dheensi gaafadde waan biraa si gaafaddeera odoo waan biraa si gaafadde maal jetta? Qarshii naa kenniin jedhe malee waa ba'ee fuudhuuf fuudheeraan an fuudheeraaf. Yoo fuudhuu baattee? Yoo fuudhuu baattee maalum barbaachisu ani fuudheera ijoollee meeqa qaba ijoollee sadii haadha manaa tokkoon qaba isaanii yoo jiraachisu dadhabeetan dhufee kana afadheera biyya kanatti immoo hojiin hin jiru kanaafuu fuudheeraati gaaffii natti hin baasii yoo birrii nyaalaatti nyaaladhuuti go deem. Jettee naan immoo sammuu fuudheera manaa kennis okki nama kaminatti qabaarra maaloo kun amma birishaan bireetti nyaalattamooti qarattuu sitti fakkaadhaan. Maalidha ree qarattuu sitti fakkaaddamoo deemi yoo ta'e amma kaa'iitu deem qarattuu sitti fakkaadden. Kadhattuu immoo hin taasisan naa kenniti deema amma qarattuu sitti fakkaadden birishaan amma birrii nama birishaan maal fayyadama biyya kanatti birishaan. Amma deem bakka fudhu deemi yookaan naa kaa'ee deemi silas birrii deemi qarattuu atu qarattuu afattee hin teenye malee hin qaratta. Biyya kanatti wal saalfachuudhaan kan hojii sin dhabsiisaa jiru malee atu si danda'ame onnee qabaatte akka qoruuf hin qaratta. Qarattuu atu birishaan alatti kun. Kan nama aarsu malu namtu waan namaa kennu jiru waan kun maal dhaabbatanii ala akka warra faara jiidhaa wayii haaraa namoo bishaanatti fayyaa ta'anii qarachuun. Eeshi. Magaalaa. Namni fayyaatti kadhachuu jalqabe? Erga du'ee kadhata lakki fayyaatti hin kadhatu namni erga du'ee kadhata miti erga waan lafee booda. Maal taate ammatti rakkinni kee maaloodha? Oomamuun ta'a rakkina qabu waa tokko rakkina tokko qabu. Achisi as qophantee haasoo fi gaaffinatti baasuudhaaf atis. Amma ati qaamni kee fayyaadha miti? Amma waa'ee qaama fayyaa fi maaloo dhiisa biyya kanatti digiriin eebbifamtee jechuudhaan hojiin tokko hin jiru. Kanaaf hojiin jiru maaloodha hojiin uummadhee as jiraati gaaffiin baasiniiti birrii naa kenniiti sokki kana hin qabdu ta'anii immoo beenatu siin kadhadha yoo barbaade yookaan immoo kana sii kenna. Hojii uummatte jechuudha? Oowwatu. Anuu siin gargaara rakkoon qabu hojii uummatte jechuudha ammati? Hojii uummachuudha maaliif hojiin hin jiru biyya kana keessatti. Miilli kee fayyaa. Harki kee fayyaa. Iji kee fayyaa. Fayyaa. Kana fakkaatee ati koraastaa jamaayikaa fakkaattee gaafa teessee kadhannaa kadhattu. Xinnuma seen qaadoftu safuun eegdu. Safuu? Waa'ee safuu achi kaayila achi kaayi. Erga du'ee safuu eega. Ana kan na dhibu. Jiraadhee safuu eega. Ana kan na dhibu. Maaltu si dhibaa? Warra kaan akka nu hin gargaarreef warra qaama hin qabne warra qaama hir'uu ta'e akka nu hin gargaarreef warra akka keessaniiti jiru karaa kamiin nama gargaarannu. Isa uteessee wallaan ni fayyadamtaati. Irra dheeraa maniyyuu irra dheeraa. Ati kun nama gargaaruu qabda. Nama gargaarayi baradhee hojii argattu mootummaan nu barsiisee jechuudhaaf akka kositti akkas gahee nu gateef akkasiin sigaaraa toottee hin gattu hin gatamne miidhamne kacaala maal miidhamne kanaafiyyuu isin dhageessatti abbaan tasfaayee inni karaarra taa'ee kadhatu mana lama qaba qaama miidhamaan garuu mana lama qaba. Ati immoo maal bituuf kadhataa jirta ree? Ani immoo konkolaataan bita yoo rabbi dhelaa uummata kana gabbaru konkolaataan bitaa. Warra akka keessaniiti kan Oromoo arrabsiisa. Arraba kee maaloo keessa. Safuu cabsa, aadaa cabsa, amantii cabsa, fayyataatti kadhata. An sin gargaara garuu warra akka keeti jiru karaa nama gargaaru hin qabnu. Sin gargaara. Hojii dhabnee tura kaccaa dhabe. Si gargaaru miti amma lafaan si kaasa. Anu sin gargaara. Lafaan si kaasa. Lafaan si kaasa. Rafeera moo? Rafeen jira moo? Naman si godha amma si gargaare. Mana godhe gaa. Waaqayyo guddaadha.
Naalaatti Anumaan nama taate makiinaa keessin bitta kanaan. naalaatti makiinaa birishaniidhaan makiinaa bitaan. Ana moo sii kadhattum. Isatti uffata hodhan maaloo biyya kanatti maa jiraachuu hin dandeenyu. Barannees maaloo taanees hojiin hin jiru. Yoo fayyaa fakkaanne teenya kadhanne namni nuu kennu isa qaama miidhamaadhaan malee. Kunis hojiidhaan wajjin uumma deeman. Birishan naa kenneetu kadhattu amma kadhattu kana moo isaa ala moo sii amma kadhattu. Birishan malee siin kennan ture maniyyuudha. Birishan malee boorsaa keessa waa tokko hin qabu kadhattu naan jedha. Kadhattu haadha isaati kana. Isheen kun hin jedhamu. Nagaara? Maalodha deebis fudhadhu silaa kadhattuun baay'ateera. Isa kana hojii boorsaa ittiin deeffadha. Maal fudhattu nama kana fakkaatutu nama gurraacha fakkaatu kadhataare maal sitti fakkaadhaa irraan. Maal jechuudha? Baleessu nan beektu ati. Ittiin itti uffachaa jirtu kun ikkoo nuyi hin uffannu. Uffatamoo qullaa deemaa artii kanaa miti. Waanuma gudii waanuma. Waan raajiiti booko. Ani beekan hin jiru. Nagaadhaan. Abuyyoon haadhatti naa kenniti yoo deemte murii har'a gaafi natti baay'ataaran. Haaraadhaa wanti kun biyya kanatti maaf haaraa ta'e kun. Maaf haaraa ta'e biyya kanatti namni fayyaa ta'e waa kadhachuuni. Hojiidhaan jedhe Ammatti kana hojii godhattee hojii. hojiidha malee kadhachuu miti. Haalolaa. Sammuu keessan kadhannaa irraa hin bahu yeroo hundaa. Biyyamatti baafatee taa? Ayyama moo? Laayisensii iyyamaa keef diga. Dhuguu ammoo isaa biyyuu gara ayyama nu gaafatu. Kaabineeraati. Hooyi iyyamatti baafattee taan jedha. Ani meekan hin jiru. Iyyama qabdaa hin qabdu miti? Ayyama as taa'ee kadhachuu. Tole ani immoo iyyaman qaba. Akkasii moo kottu kadhadhu qamarree taa'eeti. Ayyama qabdu taa'an kottu taa'ee kadhadhu. Siin qaba. Amma kan isiin jedhuun. Kadhachuudhaaf eetis. Ayyama qabde waan ta'eef kadhataa. Yaa kadhadhu laa. Deebisi kaa birrii. Maafan deebisa. Birrii kudhan mini shan fudhanna shanii jafa. Ani ifoominattan nama birrii gaafachaara. Gaafachaan jiru sayyuu abbaa barbaade yoo fedha isaa ta'e kaa'aara. Isin garuu ayyama baafataniitu. Amma waan baay'ee gaarii tokko sitti si waraaba. Si galee si waraabeen miidiyaatti si baasaa hin boossaa jechuudha. Bu'aare nyaanattu birrii Al nyaanattu. tokkotti akkaawuntii kee irratti gala al tokko. Birrii baay'ee Oyi nyaanattu. ammati isaan asitti sii kennu moo isa akkaawuntii kee irratti galuutu Tokkuma ta'u akkasa TV irraa isa YouTube irraatti yoo waan galatee naani nan bu'a waan rakkina qaba sila hojii jireenya buusitee inni man bu'a hiiqqeedhe yuutuubii kee irratti siif galuule. yoo barbaachisaa ta'e boorsaa keessa nama galu samitii wanti guddaan Tole haa ta'u. Haa ta'u inni rakkoon qabu amma hin boossa. nan bu'a Si waraaba'ee. maalin jedhee bu'a Uffata kee akka gootu. Sangaa biteen. Sangaa bitee qaluudhaaf qalee foonsaa nanna gada anaa jedhu sangaan koo marga nyaatee du'e. Sii galee sangaan koo marga nyaatee du'e. Utuma nyaatuu du'e. Utuma nyaatuu du'e. Utuma marga nyaatuu du'e jetta. Sii galee hin du'e kanaaf boossee qarshii sangaan kee sun ittiin bitame. meeqan Sangaa beektaa qabri 300 galeera. 300 miti? 300 jennaan 300 sanaa gala miti garuu 300 mini 300 caalaatu sii galuu danda'a. caalee Sii galee 300 sabbirin sadii dhumarratti immoo birrii 30 birrii 300 walakkaa qixxee. Amma walumaa galatti uffata koo hin baasotee mini kanaa goora isa ofirraa baasiiti si waraabama. babbareeduudha babbareedu Maanni boo'ini maali akkami himimmaan fidi mee mimaamoo himimmaan fidi boo'ika boo'i himimmaan fidi. Akkasitti mini maalii kan boon ilaa amma rakkina kee himatteetu rakkina kee irraa jalqabde rakkina kee himachaatu boossa. Maal taatee obboleessu maaliif kadhattaati? maalan ta'e sangaa eeggadda sangaa biteetan sangaa kumaa sangaa qaluuf jennee qallee gurgurra jennaan sangaan koo marga dheedee du'e Marga dheedee? kurma 300
kuma 300 binnee naa bitan natti fakkaatu. Kuma 300 bitee jalaa du'e. Kuma 320. Kuma 320 bitee jalaa du'e. Immoo kan qarataati. Diddamni qarataa? Diddamni kan qarataati. Akkasitti miiri kan bu'aan maali? Gabitiin booree. Sirriitti miira keessa gali. Miiri kee amala miiri kee amma ala jira keessa gali garuu. Birrii akkaatti koronaa gashaa akkuma tokko himadhu moo? Dura boo'e sirriitti maalini? Saggaa kuma 300 na jalaa du'e kuma 320 kan qarataati. Diddamii kan qarataati kuma 300 gatii sangaatetti. Diddamni kan qarataati kuma 300 kan sangaati. Birrii. Enggak bukan jalan buah mani. Birina bid. Sirriitti bu'aan jirtu maal ta'eeni? Enggak birina. Kadhanni akkam seete lamma gaafa nuyi kadhannu karaarra deemne gaafa nama kan rakkataadhaaf kadhannu gargaara gaafannu keezii ittiin gargaaramtu waan sirrii ta'uu qaba. Kadala ke bidinan buah abo. Yookiin sangaama kee bidikootii tuwwisii bira ta'e kadhadhu qaba. Duero isami dari duet temiti. Hinau. Sobun namatti ulfaatu. Eh? Sobun namatti ulfaatu. Sangaku. Maaliin finnee bakkaati? Banjira ibilahi. Gargaara sangaku ani. Naabu sare. Siif gala kata mo birri. Siif gala ka birri sammu. Maal silas qixxeedha? Qixxeedha moo? Mentau buka jalan buka nama. So magadi nanti birri naaf danaaf maalodha. Ani. So ammati naafiti. Keepicha mataarraa fuudhi kaama. Amalee fi raafu. Enggak usah masuk sama gora kai, sama post gora mara umatin na gargaru sama kokota edit gora tu bos saya edit. Amma laa argitee? Laa argitee? Kam. Argitee kan itti bareedu. Follow si garo namti yu. Viidiyoo keenya dheeyooti. Birrina kenna kaba. Laayifii ishee Gaddi famai? amma lakkoon qabu inni. Qarshii akkaawuntii mikeeresii gashin. Malan account tu nanggafa ni account ko. Maqaan kee eenyudha? Bukan ko mo. Koisan. 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 Account Facebook ko sakka mal. Maqaa kee ni manne miti waraabbichi sirrii miti bakka. Ara bisuri miti? Sirrii miti. Maal jechuudha? Maqaa keetu ni mati. Amma kana boye. Akkaawuntii kee ni manne maqaa kee ni manne. Maal maqaa keetu ni mati akkaawuntii kee himtaati? Maatu waan hange ni maaf deemtu re. Nama laattu miti hara yoo waa'ee birrina malaattu re. Amma si kaa inni sii kennu kun. Haafuu. Maachuudha. Amma maal seeta amma fakkeenyaaf yoomma sangaa kee du'e sangaan suni eessaa bittee sangaan sun immoo Ishi balleessa. Isa balleessa baqa. gaafisaa tokko Balleessi akkati miidiyaa irratti aca barbara ooltan nama maqaa nama balleessa ooltan nu beeka sila ageera naalattee Ilaa balleessa godha dhaggeeffadhu. Amma inni sirriidha. Bakka Birriin kee nattaafu balleessa. amma sirriidha inni ilaa dhaggeeffadhu. Sirriidha. Garuu amma walumaa galatti katanaa isaa Yookaan balleessaati balleessa baqa. Hin ta'u miti akkaawunti koo hin balleessinu manne. ammati Maqaa koo hin manne akkaawunti koo hin manne miti bilbila koo balleessa. qabadhuuti isarraafis Bilbila kee hin qabadhu. kanuma qabadhu. Dhibba tokko moo? Maal Singa'u maal dhibbi tokko Singa'u kuma 300 madde 300. ganamaa kaatee sasseesu birriin isa Akkaawunti kadhatte silaa finime akkaawunti koo faana gaafanne. fidin akkaawuntii maal sila maqaan himanne viidiyoo irra hin jiruuti maal sii godhu Nan gaafanne kaa maqaa koo sin sila maqaan kee eenyudha? maqaan keenyu irratti balleessa yookaan Maqaa kee sii fiidicha balleessa yookaan